Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaa dhuftan isin jedha daawwattoota keenya akkaataa paaspoortii TikTok itti jijjiirrachuu dandeessan. Paaspoortii TikTok yookaan paaspoortii TikTok jijjiirrachuuniif yookaan immoo beekuun faayidaa maalii qabas jiru isin agarsiisa daawwattoota keenya. Paaspoortii TikTok keessanii beekuu qabdu isin jedha hundi keessan namni bilbila irratti TikTok fayyadamu takka TikTok irratti paaspoortii isaa beekuu qaban isin jedha. Egaa faayidaa isaa beekuu qabdu yookaan immoo wanta isin fayyadu guyyaa takka TikTok keessa yoo bilbila irraa isin jalaa badee TikTok bilbila keessanii yoo bilbila irraa isin jalaa badee paaspoortii isin gaafata deebuudhaaf lakkoofsa bilbilaatii fi paaspoortii isin gaafata isin jedha. Egaa paaspoortii TikTok beekuudhaaf paaspoortii TikTok akkaataa isin itti jijjiirrachuu dandeessan fi akkasuma akkaataa isin kaawwachuu dandeessan agarsiisa na waliin tura. Warri haaraa taatan gaa chaanaalii kan koo subscribe godhaatii maatii gootti dabalama. Chaanaalii YouTube gubbaarratti Abduu Jimmaa yoo jettan na argattu warri haaraa taatan jechuudha. Abduu Jimmaa jechuudhaan haala kanaan eega baristanii profaayilii koo yeroo takka tokkodhaaf viidiyoo hedduu isin jala jira kadarbe isin jala jira barnoota Facebook fi barnoota YouTube barnoota Google bilbila keessanii akkasuma kasiitingiilee adda addaa ajjala argattu isin jira ajjala galaatii laayikii tuquudhaan na waliin turaa isin jira daawwattoota keenya akkasuma akkaataa paaspoortii TikTok itti jiran TikTok bilbila keessanii seentu yookaan TikTok ka jedhe bilbila keessanii seentu paaspoortii isaa jijjiirrachuudha jechuudha. Egaa haala kanaan paaspoortii TikTok jijjiiruudhaaf gaa TikTok irra eegasintanii profaayiliin ni tigdi majammaraa gara harka mirgaa kana profaayilii ka jettu ni jirti. Ganjillaa kana profaayilii ka jettu ni jirti harka mirgaa irraa jechuudha. Profaayilii ka jettu kana yeroo takka hamni tuqxuun isin jira. Haala kanaan eega profaayilii tuqxanii haala kanaa isin baasa akkasuma paaspoortii TikTok beekuun faayidaa guddaa qaba isin jedha daawwattoota keenya. TikTokiin koollee foloo hedduu hin qabu akkasuma TikTokiin kun naa deebi'uu didee guyyaa torbanaa qabne guyyaa torbatti naa deebi'ee har'a naa deebi'ee isin jedha daawwattoota keenya. Paaspoortii isaa wallaalee jennaan guyyaa torba naa deebisuu dide. Paaspoortii TikTok kana wallaalee jennaan jechuudha. Akkasuma paaspoortii isaa yeroo jijjiirrattan qubeedhaa fi lakkoofsa adda addaatti bakkeetti jijjiirrattan seef godhattanii barreeffatanii kaa'achuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaatii fi Gmail kan qabu paaspoortii na gaafate verify gochuudhaaf paaspoortii hin beeku. Kanaaf paaspoortii foroogeet godhee eeguun seenu foroogeetii eeguun godhu akkasuma sababii isaatiif jechuudha. Sababii paaspoortii hin beeknee fi guyyaa torba na qixaate guyyaa torbatti na deebisee jira isin jedha daawwattoota keenya akkasuma jiruudhaaf TikTok kan kootiif warri haaraa taatan follow na gochuun irraanfatina viidiyoo hedduu jira TikTok jedhamee irraa baradhaa isin jira. Paaspoortii isaa jiruudhaaf gaa gubbaa kana tuqaa sadii ni jirti gubbaa kana tuqaa sadii yookaan immoo tuqaa sadiin kana yeroo takka ni tuqxu gubbaa kana ka jirtu jechuudha. Sitting in the privacy ka jedhe macarashaa kana jira. Sitting in the privacy kana ni tuqxu yeroo takka haala kanaan gaa sitting in the privacy ka jirra eegesintanii akkas asirratti information adda addaa qaba. Account privacy jedha secret ka jedha. Akkasuma accountiin kun wannidha. Account ka jedhu kun account TikTok keessanitti wal qabatee jira. Account information ka jedhu kana asirratti jira. Paaspoortii jijjiiruudhaaf account information yogguu tuqxan maal argattu Gmail fi lakkoofsa bilbilaa jala kaa'attu ni jiraattan haala kana argattu asirratti ni jira. Akkasuma dudduubatti deebitanii paaspoortii ka jedhu irra tuqxu paaspoortii jijjiiruudhaaf jechuudha. Paaspoortii ka jedhu eega tuqxanii paaspoortii isaa jijjiiruudhaaf lakkoofsa bilbilaa isin jala kaa'attanii qabdan irratti koodii isinii naqa abbaa TikTok ta'uu keessan beekuudhaaf jechuudha. Koodii isinii naqa ana koodii na naqee jira ofumaan illee na dabarsee jira gara fuuldaatti akkasuma lakkoofsa bilbilaa waan akkeessaa qabuuf jechuudha. Yoo isin lakkoofsa bilbilaa jala kaa'attanii jiraattan haala kanaas ni baasa. Akkasuma change password ka jedhu kun paaspoortii jijjiir jedha. Haala salphaatiin paaspoortii jijjiiruu dandeessan. Asirratti paaspoortii jijjiiruudhaaf gaa mallattoo asirra adda addaa ka jiru paaspoortii akkasuma mallattoodhaa fi qubeedhaa fi lakkoofsa adda addaa of keessaa qabaachuu paaspoortii isin itti naqachuu qabdan jechuudha. Haala kanaan paaspoortii mallattoolee adda addaa ni fayyadamtu lakkoofsa ni fayyadamtu ammallee mallattoo kanaa fi lakkoofsa ni fayyadamtu akkasuma dhumarratti lakkoofsa eega fayyadamtanii kanneen sadeen oonii ta'uu qaba. Lakkoofsaa fi mallattoolee adda addaa eega fayyadamtanii fixanii oon godhee raayitis ni kaa'uu qaba. Eega kana hunda itti gootanii kaatanii next ni gootu dijiitii 8 filattu. Kanneen eega fixanii kaatanii next eega gootanii haala kanaan paaspoortii TikTok keessanii upload isinii godhaa yookaan immoo isinii jire yookaan save isinii godhee jiraan isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan paaspoortii TikTok jala kaawwachuu dandeessanii TikTok keessan jala paaspoortii haala kanaan jala kaawwachuu dandeessanii isin jedha daawwattoota keenya. Warri jala hin kaawwatin yookaan immoo warri hin jijjiiratin jirtanuu haala kanaan jijjiirachuu dandeessu isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan jijjiiradhaatii paaspoortii TikTok keessanii haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha hundi keessaniyyuu asirratti egaa haala kanaan yeroo isin koodii itti guuttan ofumaa isaatii dubbatti isin deebisa. Yeroo isin paaspoortii gootan upload isin godha save isin godha ofumaa isaatii save ni godhattu. Account information account ka ragguu seentan account information ka ragguu seentan lakkoofsa bilbilaa jala kaa'attan yoo hin qabdan ta'e
daawwattoota keenya iimeeliidhaa fi lakkoofsa bilbilaa TikTok keessan jala kaawwachuu qabdu indaalleen keessan jechuudha. Namni takka TikTok eega fayyadamuu jammare iimeelii fi lakkoofsa bilbilaa jala kaawwachuu qaba isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Dudduubatti deebitanii daawwattoota keenya barnoota TikTok hedduu jira. Akkasuma warri haaraa taatan viidiyoo kan koo dhaggeeffataa jirtanu mallattoo YouTube karaa tokkodhaan gara chaanaala YouTube kootii deemaati. Viidiyoo hedduu jira chaanaala YouTube kootii jala haala kanaa isin galcha. Viidiyoo hedduu jala jalaati viidiyoo isin darbe jala jaawaradha isin jedha daawwattoota keenya. Akkasuma karaa TikTok itti warra dhaggeeffattan illee hundi keessaniyyuu laayik naa gochuudhaan hin ragatinaa isin jedha. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbataa hanga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha.